Nagaan Waaqayyo gooftaa machaa isiniif haa ta'u jechaa hordoftoonni TV Tulluu Moochaa kan taatan marti keessan har'a galgala kanaa oduu gammachiisa tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Innis waa'ee kitaaba mata dureen isaa maal argaa jirta isa jedhudha. Kitaaba kana kan barreessuuf kan naqa kaasee gaaffiin kun amma ammaatti kan gaafatamee Waaqayyotu guyyaa tokko Ermiyaasiin maal argaa jirta amma maal argaa jirta gaaffii jedhu Waaqayyotu Ermiyaasin gaafate. Sana booddee Ermiyaas waan argaa jiru Waaqayyotti himee jennaan Waaqayyos waan sirrii argaa jirta jedheeni. Anis jaalalaa fi fedha Waaqayyoo ta'e jennaan yeroo ammaa dhaloota ana fakkaatanii fi anaan duraaf booddee kan jiran haala barri kun ta'aa jiruu fi namoota taasisaa jiru gubbaa dhaabbadhee namoota kamirraayyuu deebii argachuu kanan barbaadu deebii isaatiif maal argaa jirta akka jedhudha. Iddoo kanatti Ermiyaasiin Waaqayyoo Ermiyaas eenyummaasaa Ermiyaasin gaafachuudhaaf Ermiyaasin eenyummaasaa dhugaa keessaa baasuudhaaf maal argaa jirta jedhee gaafate. Anis har'a kitaaba kana akka barreessuuf Waaqayyo waaqarraa ayyaana sanaa baay'isee na gargaaree gumaacha kana dhalootaaf akkan gumaachuutii fi gaaffii keessa koo bule. Maal argaa jirta isa jedhudha. Kun deebii nama kamirraa kan barbaachisudha. Isa ati agartu ani argaan jiru isa argaa jiru mata argaa jirtu waan ta'eef garuu wanta ati arguudhaan maltu wanta namni arge arguutu hin taane wanta Waaqayyo akka ati agartuuf uumamuu kee dura Waaqayyo akka ati agartuuf qopheessee kan inni of fuulduraa qabe sana akka ati agartudha. Kun yaada kooti. Hordoftoonni TV kana kan taatanii fi namni kam kitaabni maal argaa jirta jedhu kun akka simbira ga'eenii wantoota isin arguudhaan maltan baay'ee keessa inni tokko isa namni argu akka hin taanedha. Innis wanta Waaqayyo argisiin jedhe ganama innis eenyummaa kee dhugaa akka ta'e wanta ati arguudhaan maltu argeera jettee yoo dubbattes kan sirraa bareedu dubbii isaas fudhatama kan qabaatu isa namni arguu fi akka namni argetti arguutoo hin taane akka Waaqayyo argisiin jedhetti arguun nama guddaas godha. Kitaabicha keessa wantoota bu'uura sirgattan keessaa akkas kan jedhu jira. Namni kamiyyuu mul'ata faana waan dhalatee fi namni mul'ata malee dhalate tokkoyyuu hin jiru. Namni kam mul'ata faana dhalatee har'a mul'ata faana waan dhalateef mul'ata kee yoo agarte ati abbaa mul'ataati. Kanaaf jireenya kee keessatti akkas jedhee hiikeera. Mul'anni tapha abbaa mul'ataa sammuu keessatti taphatuu fi sammuu dhalootaa keessatti taphatu waan ta'eef addunyaan kun tapha siin taphatamu tokko qabdi. Isheenis mul'ata ati arguudhaan maltu tokko si gumaachiteetti. Waaqayyos mul'ata faana akka tiratu si godheera. Kanaaf Ermiyaasiin maal argaa jirta jennaan Ermiyaas waan argu gaafattimu waan sirrii agarte jedhe Waaqayyo. Anis addunyaa kanaaf gumaachu keessattuu dubbistoota kitaaba kanaa taatanii marti keessan wanta amma har'atti agarte akka Waaqayyo sirrii argite siin jedhuuf dhaamsi koo inni guddaan eeguun koo inni guddaan ergi kitaaba kana dubbistee booddee waan argaa jirtu yookaan nisaatti galuu qabda yookaan itti gammaduu qabda. Yoo nisaatti galche nisaa galtee akka arguudhaan maltutti argitee kana dura argaa ture sirrii jettee yaada garaa kee geeddarattee tokko jettee wanta Waaqayyo siif argite addunyaa kanaaf gumaacha gaarii gumaachitee akka dabartuun barbaada. Namoonni wanta Waaqayyo isaaniif argan addunyaa kanaaf gumaacha gurguddaa gumaachanii akka darban seenaarraa dubbifneera. Walbarraayitiif walbarraayit warri jedhaman wanta arguun isaanii malu joobira ilaaluudhaan xiyyaara addunyaa kana biyyaa gara biyyaatti geggeessu joobirarraa ilaalanii addunyaadhaaf xiyyaara bareedaa xiyyaara saffisaa kana gumaachaa darbaniiru. Atis waan arguu siin malu yoo argite addunyaa kana amma ammatti gumaachi namni gumaachine akkati gumaachitee darbitu kan si gargaaru kitaaba maal argaa jirta jedhu yoo dubbiste keessatti calqaba of agarta lammaffaa dhaloota agarta sadaffaa ofiisaa Waaqayyo siif kan gumaache eebba agarta. Kanaaf kitaaba kan dubbisuu keessaniin na bukkee dhaabbachuudhaan yaada keessan isa gaarii yaada keessan isa dhalootaaf ta'u akkasin argitanan barbaada. Akka kitaabni kun simbira ga'een calqabanii dubbisuun dhiisinaa mata dureewwan gurguddoo jireenya keetiif eebba gurguddaa beekumsa gurguddaa abjuu gurguddaa gumaachan akka achi keessaa argattan abdiin qabu.
kitaaba kana kan barreesse ana obboleessa keessan Paaster Shallamaa Amanaan jedhama. Akka kitaabni kun simbira ga'een wanta achi keessaa argattaniin akka na hordoftanii fi koomantii akkana lattan abdii guddaan qaba. Shaaloom deebiin dhufa galatooma.